Maleen midhaanin taatu ijoolli shakaa sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee sobduun lamni hin taatu ijoolli shakaa kuttuun lamni hin taatu titti fakkeessuuf malee alagaan fira miti ijoolli shakaa talagaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ammas irra deebinee nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Har'a ammoo wayin waa isin barsiisa. Dargaggoota dargaggummatti dinagdee horachuun baay'ees yoo ulfaate namoota tokkoof immoo salphaadha. Gaafan jedhu maali imalli yookaan immoo jireenyi tokko namoota baay'eedhaaf carraa ta'ee dinagdoomsee namalleef fakkeenya guddaa namoonni ta'uu danda'an hedduun jiru. Egaa anis immoo kanuma taatteewwan egaa barataman yookaan immoo waanuma namni keenya itti of argee of ilaallee tokkoon isin agarsiisa. Ijoolleen kun immoo egaa amma na biratti argamu Hamza fi akkasumas immoo dargaggoo Akmal jedhamudha. Egaa amma man isaanii dhaqne daawwannaadhaaf garasitti imallee karaa toora milkoo Oro shoowitiin egaa imalli keenya garasitti imallee immoo ijoolleen kun mana rifeensa jiituu Oromiyaa jedhamutu biyya Faransaay magaalaa Paris keessatti egaa banatanii qabu. Achi keessatti kuusaaleen uffata aadaa uffata amma uffadhu kanarraa kaasee uffattoota bifoota adda addaatiin egaa achitti maaskiiwwan garagaraa uffata aadaatiin faayamanii akkasumas immoo alaabaa abaa'uutiin faayamanii kaabbaa gadaatiin faayamanii achitti isin qophaa'anii isin eegaa jiru. Namoonni fedhii qabaatanii dhaqxanii ijoollee kanarraa bitattanii ijoollee kanaafis egaa hamilee ta'uu hin dagatinaa isin jedha. Rifeensa keessanillee haala barbaadaniin qorattanii haala barbaadaniin sirreeffattanii rifeensa keessanii saala afaan keessan dubbachaa bashannanaa taphachaa egaa fayyadamoo taatu isin jechuun barbaada. Egaa meega manumaan immoo egaa kutaa mana isaanii uffata aadaa akkasumas immoo qabiyyee uffatichi qabu tokko wal isin barsiisa. Egaa gamanumaan isaanitti isin dabarsee waan jiru waliin daawwannaa kottaan ufaana. Asha, onarra. Gagurari ule, asheta komelule, nadi damam bulbule, ya farasoti yawo, jalali kenya dawo, nurra karabule, Odana be warrake dalana kamsa, odana be warrake dalana kamsa. Garang karole akaja piga damsa, farda la boda namni manu adamsa. Tulam titiya jalada di faisa, tulam titiya jalada di faisa. Garang si jalata enyu dam jalisa, dukana roba kan kite jamisa. Hamurino Jita faradosa sakale, simale namati walale, kallo tula masin narasa, jita badada dilgasa. Makanan dikesan aja sudah kamu, jecung kesan dulu. Karena mau tuh jual beli deh. Kalau semua kesan ini dia beli kesan, komenti kesan ini sudah balik ini aja. Akan ada juga tuh warna acara ada mau tuh karena usaha ufata ada di sini kesan no jenisnya.
akkuma argitan uffata aadaa kutaa kamiyyuu nu biratti argama. Kun amma yoo ka argitan taate ka naannoo Harargeeti kamiyyuu yoo dhuftan argachuu ni dandeessu. Kutaa kamiyyuu taanaan dhuftanii argachuudhaaf karaa qabdanii jechuu barbaadeeti. Kunoo akkuma isin argitan uffanni aadaa ka dhiiras ta'ee ka shamaraa akkasumas alaabaa faaya garaagaraa faaya harkaa haa ta'u kan mormaa kamiyyuu wanti silaa Oromoon ittiin faayamtu. Guyyaan hojirra waan ta'eef amma yeroon kun yeroo halkaniiti nu bira. Egaa amma gara Gagurari ule, asheta gomelule, nadida mambulbule, mambulbule, ya farasoti ya wo, jalali kenya dao. Oromiyaan xiqqoon akkasumatti manni jiitu Oromiyaa gaasii Oromiyaa xiqqoo nuti qabnudha. Kun uffata dubaraati akkuma argaa jirtan kana. Kun immoo uffata akkuma argaa jirtan daa'imman xixiqqoo waggaa 10 gadiitiif ta'udha. Akkasumas immoo kun uffata aadaa dhiiraati akkuma argaa jirtan kana haala sirreeffame isaa laalaa jirtan kana. Kuni faaya uffata aadaa Oromoo keessattuyyuu gara godina Arsii Baaletti baay'inaan uffatamuudha. Kunis calaqqee keenya nu ibsu. Akkasumas immoo uffanni kunis uffata baay'ee uffata carqiin irraa hojjetame baay'ee jajjaboodha. Akkuma kanaan ammas egaa kun uffata aadaa haa ta'uyyuu garuu uffata Haacaaluu Hundeessaa bara 2019 keessa uffata irreecheettiin irreeffate. Sanaaf namoonni baay'ee waan jaalataniif namoonni barbaadan dhuftanii egaa maamila taatanii uffata keessan uffattanii ittiin boonuu dandeessu siniin jenna. Egaa akkuma argaa jirtan kana kun uffata aadaa Harargee uffata aadaa Harargeeti. Uffata aadaa Harargee akkuma jirtan kana akkuma argitan kana ilillaan akkasumas immoo qaarmawwan adda addaa akkasumas immoo calleen mormaa faaya wanta adda addaatiin egaa faayam kuulamaniiti kan asitti argaman akkuma argaa jirtan kana. Egaa waan baay'ee isin nu hubachiisuudhaaf yaalu jiraannan egaa dhuftanii koottaa bitadhaa isin jenna. Egaa gatiin isallee gatima madaalaween madaalamaadhaan kan isin qoodamu. Asirrattis akkuma argitan kana uffatoonni kun uffata dubaraati dubartootaati uffata baay'ee faayamanii aadaa. Akkasumas kun immoo qabduu yookaan immoo waan meeshaa keessa kaatanii ittiin ba'anidha. Kanneen kanaanis faayanii isiniif hojjetameera. Uffata kana akkuma argaa jirtan kana kun uffata dhiiraati akka jiruuni. Uffanni dhiiraa kun immoo bifoota adda addaatiin waan nama gammachiisan namatti tolan harka gabaabaa harka dheeraa akka isin barbaadanitti isin faayamee xiqqaa guddaan jenne saayizii isin barbaadaniin kanarraa kanaaf immoo ajajattanii bakka jirtan hundattuuyyuu isiniif dhufuu danda'a. Biyya Arabaa jiraadha eessattuuyyuu. Egaa manni rifeensa jiitu yookaan immoo manni aadaa manni uffata aadaa jiitu kun akkatti waan hundaanuu isin badhaasee. Egaa keessattuuyyuu jiraattonni biyya Faransaay magaalaa Paarisii fi naannawaa ishii dhuftanii fayyadamoo taatanii obboloota keenya kanas egaa dinagdeedhaan ijaaruu akkasumas immoo wal tubuun wal yaaduun hinaaffaa yookaan immoo dhiibbaa tokko malee egaa akka wal gargaartan gamanumaan dhaabsanii goona. Kun uffata dubartii haaraa biyya kanatti takka dhufee uffatames hin beeku natti fakkaata akka yaadutti. Uffanni aadaa sin turre garuu ijoolleen keenya dargaggoonni Hamzaa fi akmal haala kanaan nu bareechanii uffata aadaa keenya akka of goonuufi egaa baay'ee nu dalaganiiru. Kunis uffatuma silesiniin jedhe kan wal fakkaatudha. Uffata kana ilaaltanii uffata baay'ee babbareedoodha. Iddoo baay'ee kan nama jaalachiisani. Kanarraa kanaaf ammas egaa anallee immoo uffata aadaa hin uffannee naan jedhina. Uffata aadaa qaba garuu tasan waan oseen baay'ee qorraa allii sababa sanaaf uffata aadaa kootiin dhiiseen dhufe bira. Kanaafiyyuu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kun uffata alaabaa adda bilisummaa Oromoo haala kanaan jira. Ammas baay'eedha. Abbaan barbaadan hiriira adda addaatiif waan irreechas deemaa jira. Egaa irreecha kanarratti wal agarra.
kun immoo akkuma sila jalqaballee sin agarsiifne faaya harka mormaati namoonni baay'een ofiin faayu adda alaabaa kanaani alaabaa Oromoo kanaafi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya kana jiraattan keessattuu iyyuu jechuudha koottati mana keessanirraa bitadhaa homaayyuu miti egaa yoo ala kanaani uffata saayizii barbaadan ajajattanii naa dhufoo jettan ijoolleen kun egaa kallattimaan isin qaqqabsiisuu danda'u kanaafuu egaa ammasi waan bareedaa tokko dhugaa rabbitti waan na jaalachiise isa kana uffata aadaa Oromoo baay'ee bareedaadha egaa faayin kun faaya adda alaabaa abbaa gadaatiin kan faayameetiin dhufe gurraacha diimaa Asha, 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 Onara. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata egaa mootuu kallattii biras yookaan immoo nama biras deemneeti haaluma kanaan kan isin wal barsiifnu ta'e egaa har'aaf immoo kanuma qabanneeti kan dhiyaanne egaa akmalii fi hamzaadhaan guddaa galatoomaa jecha egaa qophii keenya kanumaan xumurraa daawwattoota fi akkasumas immoo hordoftoota keenya kan milkoo orootuubi nagaan keenya ammas irra deebinee bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u jecha yeroo gaarii nuu qabaadhate egaa chaanaalii keenya yuutuubii sabiskiraayib nuu gochuudhaan akkasumas immoo fuula peejii keenya follow nu gochuudhaan egaa akka nu hordoftan gamanumaan isinitti dhaammachaa yeroo gaarii nuu qabaadhaa nagaan Maleen midhaan taatu ijoolli shakanga sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee Sobduun lamni hin taatu ijoolli shakanga kuttuun lamni hin taatu titti fakkeessuuf malee Alagaan firra miti ijoolli shakanga